waaqayyo gooftaan waldaa kanatti maal akkasitti si dubbate maal akkasiif godhe kanaaf eessaa akka dhuftee fi waaqayyo gooftaan maal akka sitti dubbate dhugaa baata saba kanaaf fayyina ta'a siifis immoo waaqayyo gooftaan kanuma caala dhugaa baatu akka taatu si taasisa waan waaqayyo waldaa kanatti sitti dubbate dhugaa baata jechuudha. Eshi asuma billaan jiraadha maqaan koo Misiraachuu Eebbisaan jedhama. Jalqaba akkas bobaa koo jalatti dhiituun natti bahee ture. Deebi'ee immoo ergan jedhee immoo deegaa torban ji'a tokko almi kun adii ta'ee an dhiitoodhuma jedheetanii naamadhaa dheetan dhiise. Isa booddee torban tokko narra ture torban lammaffaa jalmaratee isa booda dhiita'aama deeme. Isa booda torban sadaffaa jalqabeennaanii addanan dhufee raajibra gaafa dhufeedhu shimeelii biirootti nageesse. Gaafa nageesseedhu almi kun yeroo sanaa akkatti mucaa'u sin qabu baay'ee na dhiitee tatarsa'ee jira. Isa booddee raajiin zayitiitti naa dibanii kuni kaanseriin ta'u iddoo tokkotti walitti qabamee mada'ee baanaan jedhan. Isa booddee nan galee gaafa galeedhu ammas inuma natti cime beekaa gaafa sanbata sana baay'ee na dhaada ture. Isa booddee guyyaa tokko oolee gaafa facaasaa mada'ee ba'ee almi koo naa fayyee waaqayyoon naaf galateeffadha. Meesiritti akka walitti reebuudhaan waaqayyoon galateeffadhaa fi armi kee torbee sadii akkabaabii sii ta'ee bobaa kee jalatti sitti ba'ee sii ta'ee baay'ee si dhukkubaa ture. Torbanii inni ituun illee amma koo jalatti dhiitoodha natti ba'e. Isa booddee an dhiitoodhuma jedheetan dhiisee amma kootti ba'es. Inni dhiitoo ta'uu dhiiseetu baay'ee na dhiita'ee almi koo kanarra tatarsa'e. Isa booda zayitii saraajiin itti naa diban sana ofumatti gadi dhufe. Gaafa gadi dhugeedhu gaafa galusi natti cime ammaan jedheetan dhiisee isa booda guyyaa tokkotti oolee facaasaa isaa mada'ee ba'ee almi koo naa fayye. Raajiin fa'aa kun kaanserii sitti ta'uu bakka tokkotti sassaabamee si baadhee baasii jedhanii? Bakka tokkotti sassaabamee mada'ee baanaan jedha raajiin. Jedhanitti mada'ee ba'ee naa fayyadu. Amma harmi kee waa tokko yoo si dhukkubu fayyaadhaa nagaa qabdaa? Yeroo suma erga mada'ee ka'ee nagaa kooti nagaadhaan. Mee waaqa kana sii godhe kana maal jettaamme? Walitti reebuudhaan waaqayyoon galateeffadhaa. Ishii lammaffaa ifama. Dhugaatiin koo lammaffaa immoo gadameessa koo baay'ee na dhukkuba ture. Isa booddee gara ji'a afuriitti irra kadheetanii waldaan dhufa garuu yeroo hundumaa gaafa dhufu fayyuu hin dandeenye. Isa booddee raajiin faanii qaaqumee gaafa sadii baay'ee kadhataa turan. Isa booddee gaddaadhaatii waama lafa fuudhaatii waan harka keessanitti dhufe yoo dhagaa ta'es waan barbaade yoo ta'e iyyuu isa booda rakkina yoo qabaattan dhukkuba yoo qabaattan amanaatii achi ol qabaadhan. Isa booddee amaneedhuma achi ol qabee isa booda kadhatanii yaadduu hunduma irratti gaafa isaan kadhatanii jedhanii baay'ee callaqamanii ture yeroo sana. Isa booddee darbadhaa yeroo sana akaatanii waan isin rakkise hin dhabdeedhan. Akkuma isaan jedhanii nan darbadhee waan itti yaaddee waan itti dhukkubsadhee hundumaa ofirraan dhabee bilisa ba'een galee waaqayyoon naaf galateeffadha. Waaqayyoon galateeffadhaa fi sirriitti harka keessa walitti reebuudhaani raajiin gaafa qaagumii guyyaa sadii jette guyyaa sadii waan lafa kana jiru fuutee amantee fudhattee achiin booda ofirraa darbadhaan nan darbadhee isa booda nan fayye. Haleluuyaa. Mee waaqayyoon galateeffadhaa fi